kabajamtoota fi daawwattoota keenya akkaataa wifi naannoo keenya jiru cabsinee karaa ittiin fayyadamuu dandeenyu karaa salphaa jechuudha. Kana wajjin kan ilaalu ta'a jechuudha. Jalqaba namni chaanalii Gadaa Barnootaa fi haaraa taatan gochuu akka hin daganne isiniin jecha kallattii irratti appilikeeshinii isa kana jechuudha. Appilikeeshinii kana viidiyoo kana jala liinkii isaa tuqxanii buufachuu ni dandeessu. Akkasumas pilaastorii keessaa yoo seentanii maqaa isaa kana search gootan argachuu ni dandeessu jechuudha. Amma kallattii irratti appilikeeshinii bannee keessa seenne jechuudha. Yeroo appilikeeshinii keessa bannee seenne keessoo isaa kana fakkaata jechuudha. Kun bifuma amma inni banamaa jira waan ta'eef yeroo kanatti halluu ni goona. Yeroo nu bannee seennetti kunoo naannaa keenyatti wifi argama hunduma isaatu bifa kanaan tarreessee nuuf fida jechuudha. Asuma goonee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Wifi kana karaa salphaadhaan paaswoordii qofa argachuu ni dandeenya jechuudha. Keessattuu namtaan dhaabbata garaagaraa bukkeetti argantan yookaan cinaa isaatti argantanii fi baay'ee isin fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbata akka Itiyoo Telekoomii akkasumas baankoo garaagaraa hoteela namni fakkeenyaaf hunduma isaatu jechuudha. Keessattuu warra magaalaa keessatti baay'ee isin fayyada jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee bareeda waan ta'eef itti fayyadamaa isin hin jenne jechuudha. Mee amma wifi naannoo keenyatti argamu tokko keessaa isaa kana amma Bulee Horaa Yuunivarsiitii ICT kan jedhu kanarratti kilik gochuu jechuudha. Yoo kilik godhe kunoo maqaa wal ta'an bifa kanaan naaf fida jechuudha. Itti aansee maal godha more information kan jedhu sarara kilik gochuu jechuudha. Yeroo an kilik godhu kun bifuma kanaan paaswoordii fi qaxxitaa naaf fida jechuudha. Kun paaswoordii akkuma argaa jirtan paaswoordii isaa kana jechuudha. Amma naannaa san deeme wifi kana banee itti fayyadamuu qofa jechuudha. Dabalataan kan biraallee ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Magaalaa keessatti lookeeshinii hunduma isaayyuu magaalaa keessa jirtan irratti kallattii irratti keessa deemtanii hunda isaatu ilaaluu ni danda'ama jechuudha. Ammas mee kana irratti kilik godhuuti. Yeroo isaa kana irratti kilik godhu kun paaswoordii kun amma paaswoordiin qabachuudha. Androidiin silkii namaa natti fakkaata waan ta'eef password this is what opening network jedhuuf akkasumas wifi hin jiru jechuudha. Ammas mee kabira haa ilaaluuti. Tokko isaatti keessa deemnee haa hubannu jechuudha. Yeroo kana amma keenya kan jedhu kana jechuudha. Yeroo information kun password isaa ni argama jechuudha. Ammallee mee kabira haa ilaaluuti. Kuno istaafii kana irratti kilik goona. Yeroo goonu kuno password ni argama jechuudha. Hunduma isaatu yeroo bifa kanaan keessa deemtan paaswoordii isaa argachuu ni danda'ama jechuudha. Bifa kanaan wifi naannoo keessanitti argamu hunda isaatu cabsitanii itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Keessattuu namoota dhaabbata garaagaraa bukkeetti argamtanii fi akkasumas warroota hoteela keessatti fayyadamtanii fi lookeeshinii kana qofa fayyadamtanii wifi barbaadan cabsitanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Waan salphaa waan bareedaadha. Yeroo amma kana maappis gubbaara gara iddoo kanatti yoo tuqxani maqoota wifi kan jiru hunda isaatu iddoo kana irratti isiniif tarreessa jechuudha. Asirratti kan barbaadan irratti kilik ni gootu. Kun akkasumas kana paaswoordii kallattii irratti nuuf fiduu danda'a jechuudha. Wifi barbaadan irratti kilik ni goona. Yoo goonu kun paaswoordii isaa bifa kanaan nuuf fida jechuudha. Isinillee bifa kanaan wifi naannoo keessanitti argamu cabsitanii karaa salphaadhaan itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Waan baay'ee bareedaadha itti fayyadamaa isiniin jecha viidiyoo kana haga dhumaa ilaaluudhaan YouTube kiyyaa subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha appilikeeshinii kana pilaastorii yookaan liinkii isaa viidiyoo kana jala tuqxanii buufachuu ni dandeessan jechuudha. Kallattii irratti barnoota biraatiin hanga walitti turtiin keessan wajjin haa ta'u jecha.